Jirtu jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii koo har'ammoo viidiyoo baay'ee barbaachisaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoon kun immoo appilikeeshinii barbaachisaa yookiin baay'ee isin fayyadu jedhee yaade 5 isiniif qabadhee dhufeen jira. Appilikeeshinii kana appilikeeshiniin kun 5 wantoota baay'ee isin fayyaduu danda'a wanta ta'aniif hamma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaati. Appilikeeshinii yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Amma gara appilikeeshinii olii kana maal akka ta'an tokko tokkoon ilaaluutti kan dabarru ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin inni jalqabaa Google Play Store keessan keessa deemtanii bilbila kamiyyuu qabaattan hojjeta. Iddoo sarchii irratti challenges alarm clock jettanii erga sarchii gootanii booddee jalqaba irratti isiniif fidaa jechuudha. Erga isa jalqaba irratti isiniif fidetti buutaniiti wanta kana install godhaa isiniin jedha. Isiniin erga install godhaa isiniin jedhee appilikeeshiniin kuni open jettaniitu itti buutu. Yeroo open jettaniitti buutan isiniif bana. Appilikeeshiniin kun kan inni barbaachisaa ta'eef inni tokko amma fakkeenyaaf yeroo hirribaa daftanii ka'uu yoo barbaaddanii sa'aatii hirribi keessan baay'ee isin qabee kaatanii alaarmiin akkuma beekamu iyyee dhaabachuu danda'a. Sa'aatii sanatti deebitanii raftanii wanti isin barbaadan sun akka isin harkaan miliqneef wanti kun isin fayyada. Kun immoo alaarmii sa'aatii barbaannetti erga alaarmii sa'aatii barbaadanitti akka irra godhattan gootaniiti booddee mallattoo ida'u ishee dhumarra jirtu kanatti buutu. Egaa isheetti buutaniiti asitti sa'aatii itti alaarmii sana guutuu barbaadanii fi wantoota garaagaraa asirratti itti guutu. Sa'aatiin isaa ishee taayim jettu asirratti mul'attu kana. Kun taayim inni jedhu kuni taayim isa jedhu kana sa'aatii isaatti itti guutu. Taayimiin kanadha. Achi sa'aatii barbaadanitti erga itti guuttaniiti daqiiqaa isaas erga itti guuttanii fixaniiti booddee erga ookee jettanii asittidha jechuudha. Fiicharii baay'ee barbaachisaa kan inni alaarmii isa bilbila keenyarraa adda godhu qabu. Chaalenjiin kun immoo yeroo hirribaatii kaatanii hirribii isin qabee deebitanii cuftanii rafuu dandeessu alaarmii. Kun immoo kun akka hin taaneef yoo barbaaddanii fiiziksii jechuun maatisii jechuu godhiifaa gaaffiiwwan maatisii garaagaraa yookiin immoo footoo ka'uudhaan yookiin immoo filannoowwan garaagaraa isinii kennee hamma wanti sana hirriba keessan irraa kaatanii of bartanii wanta sana cuftanitti alaarmiin kun iyyuu hin dhiisu jechuudha. Kun immoo kanaaf isin fayyada gatii ta'ee fi chaalenjiiwwan kanatti dabaluu yoo barbaaddanii addi chaalenjii isa jedhu kanatti buutu. Erga chaalenjii kana additti gootaniiti booddee wantoota garaagaraa asirra jiran kana opshiniiwwan 7 jiran kana keessaa kan barbaaddan filattanii itti guutuudhaan ganama yookiin yeroo sa'aatii barbaadanitti yommuu hirribaa kaatanii daftanii akka hirriba keessan irraa kaatanii gara wanta barbaadan sanaatti deemtanii fi wanta baay'ee isin fayyaduu danda'udha. Appilikeeshiniin kun akkuma isiniin jedhee Google Play Store irraati challenges alarm clock jettanii yoo sarchii gootan isiniif fiduu danda'a jechuudha. Gara appilikeeshinii lammaffaatti yeroo dabarru appilikeeshinii lammaffaa kun immoo Google Play Store keenya keessa deemnee sarchi baarii irratti WTMP jettanii sarchi gootu. WTMP jettanii erga sarchi gootaniitii booddee kunoo akka kanatti isinii fidaa jechuudha. WTMP kun immoo maaliif isin fayyada? Bilbila keessan amma namni tokko yoo isin dhoksee yookiin utuu isin hin argin bilbila keessan banee wanta garaagaraa hojjetee ka'ee kanatti bu'ee erga wanta hundumaa kiliir godheetii booddee lafarraati wanta namni sun hojjete argitan hin qabdan jechuudha. Appilikeeshinii kana yoo qabaattan garuu sa'aatii kamitti akka bilbilichi banamee fi yeroo isin bantan wajjin sa'aatii paatarniin isaa banametti footoo isin kaasuudhaan kaa'ee
sa'atii isaa guyyaa isaa fi namichi sun yeroo bilbila sana banetti maal akka fayyadame appilikeeshinii inni fayyadame as keessaati isiniif kaa'uu danda'a jechuudha. Kunoo sa'atii fi guyyaa bilbilli kun itti baname akka jirutti appilikeeshinii kana keessaati argachuu dandeessu. Seetingii ishee karaa irra keessaa jiru kanatti bu'uudhaan immoo wantoota garaagaraa jijjiirrachuu dandeessu. Limit of reports kan jedhuun asirratti mul'atu kuni inni kun maaliif isin fayyada? Amma yoo bilbilli kun banamee 300 ol ta'e keessaati of balleessaa bakka of buusaa deemuu danda'a. Kan amma lakkoofsa barbaadan 100 yoo godhattan hin dandeessu. 300 irra akkasumas 1,000 fi 2,000 riippoortii 2,000 irra godhachuudhaan akkasitiin fayyadamuu dandeessu. Akka appilikeeshiniin kun isin fayyadu abdiin qaba. Appilikeeshinii kana immoo yoo Google Play Store irraan argattan ta'e Telegram chaanaalii koo irraati argachuu dandeessu wanta ta'eef amma gara appilikeeshinii isa sadaffaatti deemnaa jechuudha. Appilikeeshiniin inni sadaffaa kun immoo akkuma asirratti argaa jirtan kana toorumaan isiniif kaa'ee jira. Shortcut Maker jedhama. Appilikeeshiniin kun immoo kan inni isin fayyadu amma asirraatiif bilbil kaameeraa jedhee inni jiru kuni kaameeraan kan saamsangii akkasitti miti garuu wanta barbaadan footoo garaagaraa barbaadanii shoortikatii barbaadan akka uummattaniif isin fayyada. Amma fakkeenyaaf shoortikatii appilikeeshinii tokko yoo dhumuu barbaade shoortikat meekar isa jedhu dursitanii Google Play Store irra deemuudhaan sarchii irratti shortcut maker jettanii gaafa sarchi gootan jalqabuma irratti inni isinii fidu kanadha. Erga install gootanii fixxaniitii booddee open gootu. Egaa open gootaniitii booddee kun wantoota garaagaraatu asirra jira jechuudha. Appilikeeshinii amma fakkeenyaaf waan barbaadaniin hojjechuu dandeessu. Appilikeeshinii fakkeenya fudhee yoon hojjedhe app isheen jettu akkuma mul'attu kun asirra jirti. Ergan isheetti bu'eetii booddee appilikeeshinii bilbila koo irra jiran ammastiin load godhee naa fida. Ergasiitii booddee kun appilikeeshinii asirra jiran kana isa milikkita bakka bu'ee jiru kana jijjiiruu yoon barbaade shoortikatii gara biraa gochuu yoon barbaade kaameeraa fakkeenyaaf yoon godhe kaameeraatti ergan bu'eetii booddee asitti edit gochuu nan danda'a jechuudha. Kaameeraa kana kaameeraa edit maqaasaa yoo barbaadan kaameeraa jettanii amma fakkeenyaaf afaan oromoodha. Kaameeraa yoon jedhe akkasitiin kaameeraan ta'ee naaf ta'a. Aayikanii isaa immoo aayikanii isheetti bu'uudhaan kun istaayiliiwwan geengoo yoo ta'e kana yoo ta'e kun akkasitiin jijjiiruu dandeessu. Yoo barbaadan kun akkas gochuu dandeessu. Aayikanii kan akkasii gochuudhaan akkasitiin bilbila keessan yookiin bilbila keessan irraati gaalarii isa jedhu kanarraati kun optionii sadaffaarra jiru asirraati fuudhuudhaan as keessaati footoo barbaadan itti godhachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kunis bilbila keessan akka babbareechattan wanta garaagaraa akka gootaniif akkasiin fayyadu abdiin qaba. Appilikeeshinii kana akkuma isiniin jedhe erga gootanii booddee add to home screen gaafa gootanii kun akkuma argitan asitti dhufee add ta'ee jira jechuudha. Kun kaameeraa inni jedhu kun asitti dhufee add ta'ee jira. Akkasitti wantoota appilikeeshinii haa ta'uu kontaaktii keessan wantoota garaagaraa hundasaa akkasitti edit godhattanii akkasinitti tolitti kaa'achuu akka dandeessaniif kan isin fayyadudha. Appilikeeshiniin kun immoo akka isin fayyadu abdiin qaba. Amma gara appilikeeshinii isaa arfaffaatti dabarra. Appilikeeshiniin arfaffaa kun immoo kan inni isin fayyadu maqaan isaa Your Freedom jedhamee beekama. Play Store irra deemtanii asirratti Your Freedom jettanii sarchii gootu. Asirratti hin fidu garuu yeroo sarchii gootan asirratti isinii fiduu dhiisuu danda'a. Chaanaalii koo irraatiin argattu. Erga Your Freedomii kana install gootaniitii booddee faayidaan appilikeeshinii kanaa maal jettanii yoo na gaafattanii amma yoo konneekshiniin akka dingataa sababuma siyaasa garaagaraa yookiin wanta garaagaraa yoo konneekshiniin tokko badee konneekshinii fayyadamuu yoo barbaaddan Your Freedomii kanatti fayyadamtanii fayyadamuu dandeessu. Kunis appilikeeshinii sana
install gootanii ergatti buutaniitii booddee kunoo wantoota garaa garaatu as jira. Isin asirraati gaafa erga wifi keessan connectii gootanii connection himti sa'atii hin jirrettiyyuu start connection kan jedhu jira. Goda jira. Isatti erga buutanii booddee asirraati connectioniin asiiti akkuma agartan kunoo giraafiidhaan asiiti connectioniin daddabalaa jira. Akkasitiin connectioniin yeroo baay'ee akkasitiin namoonni garaa garaa yeroo connectioniin babbadu akkasitiin appilikeeshiniiwwan kana bubbufatanii ittiin fayyadamuuf isaan fayyada. Appilikeeshiniin kun yeroo connectioniin hin jirreef akkas hin fayyaduuf ammumaa yoo buufattanii kaa'attan gaariidha. Kanaafuu appilikeeshinii kana chaanaalii koo keessaa argachuu dandeessu. Amma gara appilikeeshinii isa shanaffaatti dabarra. Appilikeeshiniin shanaffaa kun immoo appilikeeshinii barbaachisu ta'ee Pinterest jedhamee beekama. Pinterest inni jedhamu kun isa asirra jiru kanadha. Pinterestiin kun immoo maaliif isin fayyada? Footoowwan, viidiyoowwan garaa garaa kan kwaalitii guddaa qaban yoo buufattanii piroofaayila waalpeeparii garaa garaa irra godhachuu yoo barbaaddanii footoowwan kwaalitii qaban garaa garaa kana karaa gabaabaa Pinterestii kanarraati argachuu dandeessu. Kanas Google Play Store irra deemtanii Pinterest jettanii gaafa sarchii gootanii jalqaba irratti isinii fida. Erga daawunlood gootanii booddee open gootu. Egaa open ta'eetii booddee kuni connectioniidhaan kan inni hojjetu. Kunoo akkuma asirraa agartan footoowwan baay'ee kwaalitii guddaa qaban footoowwan jechoota namootaa ta'uu danda'a. Wantoota garaa garaa waan keessanis edit gootanii gadhiisuu dandeessu. Piroofaayila keessan jijjiiruu dandeessu. Akkasumattiin wantoota garaa garaa namas follow gochuun ni danda'ama. Kun appilikeeshiniin kun Pinterest jedhama. Google Play Store irraati karaa salphaa argachuu dandeessu. Footoowwan baay'ee kwaalitii guddaa qaban viidiyoowwan akkasii irraa argachuu dandeessuuti. Isin fayyada. Install godhadhaa. Akkasiin fayyadu abdiin qaba. Egaa har'aa fi kan viidiyoo isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo isinitti toleera ta'e duwwaa like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan akkasii baay'ee argachuu barbaaddan immoo subscribe godhaa. Namoota garaa garaaf share godhaa. Galatoomaa. Yoo gaaffii qabaattan karaa komentii na gaafadhaa. Viidiyoo biraan immoo wal agarruutti nagaatti. Ciao.